Private irra jira accounting ke biftor arge. Koda handi gacha. Jajabadha. Ol galte jirta eenyu ni as keessa haasaa'u. Namni ho'i keessa Sagalee biraa cufi suusuu biraa cufi sagalee eenyu biraa baara sagalee suusuu cufi miyuutii godhi. suusuu biraa miyuutiidha mudana jalan dabarsinaa suusuu qaba. Yeneen wud yenee qimam. Inaafaan waan nama hin goone hin qabu. Beekaa koo Allahu Akbar maa beekan achi gaa deeman qimmiiddaa jabaatiin beekaa ati dhuguma beekaadha. Qimmiiddaa jabaan naan achi gaa deeman. Abshir mubee jira. Achi naa sochooyin ammaa qaba. Abshir. ምናምን አርከሎቱ በርባድ ዋለ ተና አየ ኦዳ ሁሌ ኦሮሞኒ ንጀ አልጀዚራ ግዱዋ ዋሲ ካፈዳ እነጋማ ሰገሌኮ Bareechee dhagaama eeyyee gaaffii maalii qabda? Riyaala kaatar dibbashan tokkummaa. argere tokkummaa riyaale kaata dibashan gaafileen si gaafadhu odaan oromoo shani miti Eeyyeen. naannoo jimmaa keessa akka odaan tokko jiru hin beekama Hin beeka eeyyee Oromoon inni waa'ee Oromummaaf seenaa Oromoo beeku ni beeka. maal jedhama maqaan isaa odaan naannoo Hullee. jimmaa jiru suni maqaan isaa maal jedhama naannoo kamitti argama Egaa obbo Miliyoon asirra jiru kutaa isaa wajjiniin gola isaa wajjin ganda isaa wajjiniin jechuudha sitti himu jabeessanii. Obbo Miliyoon. baruu barbaanna Halo. naannoo kamitti argama Waan seenaa akkuma seenaa dhiyeessuudha. Itti fufaa obbo Miliyoon. Al tokko na hubadha. Odaan gola shanan gibee kana keessa jiru naannoo Oomoon addaatti argama. Ganda collee beeyyamoo kaan iloo araboo duraaniitti argama. Odaanullee kompaawundiin isaa waan dinqiiti lubbuudhaan jira. Jalqabuma duraa bisaan abbaa gadaa ceetu. Bisaan ullee jedhama. Ullee tulluu qawwee ba'a. Baaleetti jaanoo walee yeroo jedhanu baal dhaggeeffadhaa. Baaleetti jaanoo walee yoo jedhanu ulleetti immoo ulluu qawwee ba'a jedhamee beekama. Sana booda bisaan abbaa gadaa ceetu gulantaa fardeenii argattu. Ittaansitanii odaa ja'anii argattu. Odaa ja'anii jalatti bunatu unatama. Aannantu unatamee uffanni tumaa jijjiirama. Sana booda odaa gumii argattu. Sana booda odaa ullee isa guddicha argattu. Sana booda odaa jila argattu. Sana booda jaalalleen hunduu ergatumaa raawwatee booda immoo odaa jaalallee jedhutu jira. Sana booda malkaa jila dibeetu jira. Sana booda siidaa jila abbaa bakka waadaatu jira. Odaan ullee guutuudha dhaqaa daawwadhaa akka odaa ullee bakki guutuu ta'e ani nagarre amma yoona odaa gumii odaa jaalallee odaa ja'anii odaa jilaa malkaa jila abbaa siidaa jila malkaa jila gibee siidaa jila abbaa caffee abbaa gadaa gulantaa fardeenii waaw odaan ullee guutuudha. Kana qofa miti odaa ulleetti warri hidhatan immoo limmuu odaa tunjoo cooraadha odaa doqqee guumayii gaaro goophaa namni beekun beeka naannoo saddeettaatti jechuudha. Geeraadha odaa tumaamaayii gommaa immoo gaara seenqaa akkasumas noonnoodha immoo odaa noonnoo jedhamee beekama jechuudha. Gola shanan gibee kana keessa sirni gadaa lubbuudhaan jira. Akkasitti naa hubadhaan atti tolee jennaan hin gale. Ulfaadhaa. Miliyoon ati jechuudha ati artistii qofa osoo hin taane fooklara qofa osoo hin taane laayibirarii seenaa Oromoo gama jimmaati jechuudha jechuun ni danda'ama. Mata Oromoodha akkuma baratame yoo rabbii jedhe gargaarsi keenya itti fufee jira. Mata Oromoo kutaa akkuma jirtanuu as baatanii akkuma shamarran keenya jirra jedha akkasumas giiftaroonni Oromoodha yoo akka carraa jiraatanii
kunooti kuma soddoma irra jira mallee leenca. Okay. Kan bosi raatee jira nama tokko naa buusi nafiisaa narkisaati amma si odaa hullee kun dubbataa jiru baasi. Odaa hullee dubbadhu. Gastiira lama buusuu hin danda'u. Buuseeraan erga silaan ta'an dubbatu nafiisaan seensi isaanii adilaa ifiyoo dubbadhu. Nafoo tokko barreessi. Adilis hin jiru. Siduna Oro family jala bul. Siduna Oro. Jira assalamu alaikum warahmatullahi. Biyya geeffachaa ona milu buunan danda'a anaa fi maallaqa Itoophiyaa 5,000 qabi. Odaa hullee Galatoomii bakka beedachaa deemi. Adil ifiyoo qarshii Itoophiyaa 5,000. Hin deebi'a booda. Mana maaf hin bootaa gaddii. Ayyee. Nama 50 yeroo geenyiin maqaa isiniif himoo obboleewwan keenya. Bati Oroo. Ol galchi naga ol seentee ol harkisi dubbattu. Asin deebi'a aggaaroo galtu. Aggaaroo tun hin naqin sheent raadiyoonii dabarfannee gara limmuutti yeroo gorru. 40 gaabanaa. Baabboon, Ambuyyeen, Gaarshee Kota Geenaa, Gannat. Akkanumas achitti bargaanfatee immoo gara limmuu saqqaatti gora. Limmuu saqqaa immoo koomaa abbattiitiif caalteeti jira. Waan dinqii ta'e malaqee noonnoo malaqee amboo jala qaqqabutti amma jaajjiitti. Gaarreen bosona Botoriif Xoollaay, Botoriif Bachoo laaltan waan dinqiidha. Asan deebi'a aggaaroo galla. Aggaaroo erga gallee booda immoo gara bashaashaatti gorra. Qottaatti gorra. Bashaashaa dhaqna. Sadii looyyaa seenna. Carikkoo kamisee dhaqna. Yuukiroo jechuudha. Carikkoo maannoo ciiraa galla magaalaa ciiraa. Sana booda guraa faalloo garaa naasoo gaminnaa daacoo jedhan leetii carikkoo dheenne galla. Gara boongaatti deemna jechuudha. Qabeenya achi jiru waan dinqiiti. Isa sadaffaatti isinii deebi'a. Dhaqee agayyoo qaqqabee. Gaara argaatiif gaara yangaa gidduu loo'ee agayyoo qaqqabee geddaachee ce'ee sana booda gaara beechaa qabatee sana booda saxxammaa seenee saxxammaa keessa immoo xabala jiru sanaaf qubboo sallaajjaatti yoo gortan dinqiidha. Gasecha hodhattan dinqiidha. Kimmisa hodhattan dinqiidha. Achiin gadi buutanii gaagura gafoo gaagoraa agartu. Asiin gadi gortanii gara sigmootti immoo dhuftu. Sigmoo gaattaa galtu. Gabbaa argattu. Gabbaa baaroo galu argattu. Qabeenya uumamaa kana sirboota kana wajjinii wal qabsiifnee yeroo dhiyeessinu gola shanan gibee kana beeksifnaa fi har'a namna sirra jiru kun akkanaa dhaga'u kan hin barbaadeefis kanaafi naa galatoomaa gafoon bunaatiif gafoon gaaguraa qofti utuu ardiitti gadi ba'ee gafoon bunaatiif gafoon gaaguraa qofti utuu viidiyoo qarratsamee ardiitti gadi ba'ee uummatatti gadi ba'ee waan ajaa'ibaa naa galatoomaa fixeedha ulfaadhaa. Jidduudha seenaa jechuudha akka itittuu nama gammoojjii ulfaataa keessa deemee dhugeetti qalbiin qabbanaa'u seenaa godina Jimmaa keessa qabeenya uumamaa naannoon sun qabu jechuudha. Hayyuun barreessaa Kilar miliyoon tigist jechuudha. Ammallee umriin kee umrii arraagessaa nuuf haa ta'u. Dhaloonni kun waa baay'ee sirraa eegnaa. Nu dhaloota amma jirru kun jechuudha waa'ee keenya gadi fageenyaan qorannee beekuudhaaf carraawwan gurguddaa qabnu xiyyeeffannootti kennuu dhabuun callisneedhuma miidiyuu marratti Jimmaa maaliyyee Jimmaa sabboontuu eessaa sabboonaa akkana akka jechuu malee gadi fageenyaan waa'ee keenya hin beeknu waa'ee keenya baruudhaaf Jimma qofa miti Arsii Baalee Wallagga kutaa Oromoon qabdu hundayyuu jechuudha gadi fageenyaan namoonni akka keetii fakkeenyummaa si godhatanii jechuudha dhaloota kanaaf dhufanii barsiisuu qabu. Inni arsiisa dhufu kan keenya arsiinis warra sikkoo mandoo gadi fageenyaan akka barannuuf carraa arganna. Inni argeessa dhufu ijoolleen afran kalloo qabeenya uumamaa naannoon sun qabu keessaa baranna. Inni ammoo walloo isa dhufu ijoolleen warqitu qabeenya uumamaa walloo keessa jiru. Inni wallaggaa isa dhufu sanyiin abbishee garbaa wallaggi waan qabdu uumama isiin qabdu. Iluun abbaa booraa isaa dhufu Gujii Booranni hundi Oromoo Shawaan jechuudha. Oromoon kutaa Oromoon qabdu hunduu waan isiin qabdu gadi fageenyaan beekuudha malee huccuu aadaa qofaan gad baanee dibbee rukutuudhaan miti. Baalee baaliyyoo jechuudha. Akkasii obboleewwan keenya hedduun fulfaadhu miliyoon keenya yeroo si barbaannetti jidduu dhuftee akkuma kana dhuftee seenaa keenya irra nutti himta. Sagantaan keenyatti bu'a. Sagantaan adeemaa jiru. Sagantaa baandii shanan gibee hojii gurguddoo dhalootaaf ta'u osoo hojjetan jidduun nurraa fagaatanii jedhan hojii isaa
isaanii sana jechuudha. Hawaasatti gadi haa dhufu jedhamee waan karoorfatameef jechuudha. Amma irratti jechuudha obboleewwan keenya sirra jirru kallattii kamiin baandii sana recover goona jechuudha kan inni dudduubatti deebi'ee jedhe. Wadafi jenna gara fuuldura baala gizee inni jedhanu maali siyaasa qofa irratti fi aartii irratti sin hojjetaman deettam qoostus ijoollee. Sosocho'aa malee ijoolleen 5G fa'i keessattuu eessa jirtu? 5G jettanii bakka TikTokii gotta wayye. Maame yeroo tokko amma akka barreeffamee waadaan seenaa ture amma immoo yeroo tokkotu miliyoon tigistaas artist addu feennaanii giiftiidhaan yaalame yoo ammas bakka jechuun giiftiin jiramti. Ni jira giiftiinis warri kennuu danda'an itti himaa jirra achirra jirudha. Miliyoona juma. Yeroo tokko isaa akkan jajjabaadha taaptaa koppii linkii godha sagantaan keenya jarana eegee qeerransaan qaban gadi dhiisan baandii shanan gibee haala ajaa'ibsiisaa ta'een inuma gadi dhaabna dirqama baandii shanan gibee miti baandiilee oromoo kan naannoo biraa keessa jirullee dirqama dhaabuu qabna nuti ni dandeenyas possible waan hin danda'amne tokko iyyuu hin jiru. Waan tokko jechuudha gurmuu yoo walitti dhufne jenne qarshii tokko irraa kaasee yoo walitti buufne jenne nu dhiisaati ormaafu hawaasa waa ta'uu qabu saba bal'aa keessaa dhalannee jenne sadarkaa keessan hin xiqqeessina taap koppii linkii sheer godha hirribna yeroo kamiyyuu kun garuu dirqama keenyadha jechuudha dirqama keenya abaannu taap koppii linkii sheeriin keessan yoo nama tokkotti sheer godhanii utanii asirratti gargaarsa godhee jedhe hojii guddaa hojjettanii duntuffatina sheerii keessan koppii linkii keessan hin nuffina jechuu barbaadee tasuma achitti buna immoo kan barbaadanu araanni bunaa sulfaataadha keessattuu warri jimmaa kun yeroo bunni yeroo qaqqabee jedhu hin dadhabu buna waan ta'eef bunni kun jechuudha dhiiga wajjin wal simattee deemti buna suusuun dhaabaa jirti buna isa jaddaan koo fakkaatu hin beektu miti ijjinnaan koo irra keessi akka tokko akka diimaa wayii fakkaata buna ajaa'ibaa jechuudha bunni sun kun amma kaliiboon kun iyyuu isaaf waan ta'eef bitaa mirga ilaalaa jira akkasii beekaa siraa Ayyeen. Turkii qabeera miyuutii nu godhati. Miyuutii gochuun danda'u. Okay. Okay. Jamila ankeetis private